oduu teenyaa jalqabaatiin godinaalee Harargee lamaanii irratti liyyu haayiliin Somaalee haleellaa haarawaa banuun dhaga'ame. Dhiyoo aanaalee 14 seeraan ala kan fudhate naannoon Somaalee ammallee liyyu haayilii daangaa Oromiyaa irratti bobbaasee lola haarawaa banuun dhaga'ameera. Bal'inaan dhaggeessu. Oduu biraatiin lagannaan hojii guyyaa har'aatiif karoorfame marii yeroo dheeraatiin booda jijjiiramuu waldaan ogeeyyii fayyaa Itoophiyaa beeksise. Daballi mindaa dabalatee gaaffilee adda addaa mootummaaf kan dhiyeessan ogeeyyiin fayyaa Itoophiyaa ammallee deebii isaanii dhabuun duraan lagannaadhaaf qophaa'anii turan. Ta'us garuu lagannaa hojii kana guyyaa biraatti dabarsaniiru. Bal'inaan dhaggeessu. Oduu biraatiin mootummaan Itoophiyaa garee wa'ii hidhachiisee uummata Tigraayitti gidiraa dheereessaa jira jechuun TPLF himannaa haarawaa dhiyeesse. Waggoota lamaaf wal dhabanii uummata miiliyoona tokko kan fixan Wayyaaneef Biltsiginnaan ammaas tibbana erga waraanni isaanii naannoo Allamaataatti wal ajjeese booda TPLF ibsa baaseera. Himannaa TPLF mootummaa biyya irratti dhiyeesse bal'inaan dhaggeessu. Oduu itti aanuun maaraatoonii Tookiyoo eda gaggeeffameen atileetonni Itoophiyaa sadeenuu fiigicha adda kutuun ba'an. Kunis haala qilleensaa hammaate hordofeetii jedhame. Kan nama ajaa'ibu atileetonni dhalootaan Itoophiyaa ta'anii fi kan biyya biraatiif fiigan sadii immoo dorgommii ajaa'ibaa gaggeessanii kan milkaa'anis turaniiru. Atileetota Itoophiyaa biyya biraatiif fiiganii fi atileetota Itoophiyaa bakka bu'anii fiigan kan dadhaban gabaasa guutuu isin biraan geenya. Akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Aanolee Global Media. Oduu odeeffannoo keenya yeroo ammaa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumuraa sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin godinaalee Harargee lamaanii irratti liyyu haayiliin Somaalee haleellaa haarawaa banuun dhaga'ame. Dhiyoo aanaalee 14 seeraan ala kan fudhate mootummaan naannoo Somaalee ammaas liyyu haayilii daangaa Oromiyaatti bobbaasee lola haarawaa baneera jedhameera. Waggoottan dabree weerara hamaaf kan saaxilamte Oromiyaan ammaas humnoota Somaaleetiin weeraramuu itti fufuu isiiti. Haaluma kanaan jiraattota godina lamaanii wabeeffachuun gabaasa kan hojjete Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork haleellaa hamaan godinaalee kanneen itti banamuu mirkaneesse. Haleellaa hidhattoota naannoo Somaalee mootummaa naannichaatiin deeggaramaniin godina Harargee ba'aa aanaa Cinaksanitti raawwatameen yoo xiqqaate namoonni 6 ol lubbuu akka dhabanis gabaasni kun ni mirkaneessa. Namoonni biroo 3 ammoo madaa'anii jiru jedhame. Haleellaa tibbana raawwatamaa jiruun beeyladoonni uummataa 150 caalaanis akka saamaman gabaasa kana keessatti eerameera. Godina Harargee lixaa naannoo Caffee Baanteetti hidhattoonni naannoo Somaalee haaluma wal fakkaatuun haleellaa banuu jiraattonni ni himu. Haleellaa Harargee lixaa kanaan lubbuun namaa darbuu kanneen madaa'anis akka jiran jiraattonni dabalanii ibsu. Haleellaan godinaalee Harargee lamaaniitti banamu kun kan jalqabaa miti. Waggoottan dabreef humnoonni finxaaleeyyii Somaalee daangaa Oromiyaa keessumaa baha Oromiyaa irratti xiyyeeffachuun haleellaa wal fakkaataa raawwachaa turan. Kana qofa utuu hin taane godinaalee akka Baaleetii fi Booranaattis hidhattoonni naannoo Somaalee kun garmalee hidhatanii haleellaa jabaadhaaf qophaa'aa akka jiran ibsameera. Kaayyoon haleellaa ammaa kun ammoo caasaa haaroo mootummaan naannoo Somaalee labse humnaan hojiirra oolchuudhaaf kan karoorfamedha jedhame. Hidhattoota kana mootummaan naannoo Somaalee hidhannoo guutuu hidhachiisee akka bobbaase jiraattonni ni himu. Haleellaan kun kan dhaga'ame ji'a dabre mootummaan naannoo Somaalee aanaalee 14 kan isaa hin ta'in weeraraan qabatee mana maree naannichaatiin seera qabeessa erga taasifatee booda ture. Magaalaa Moyyaalee dabalatee ammayyuu waa'ee daangaa saamamanii gama mootummaa naannoo Oromiyaa irraa homaa hin jedhamne. Magaalaa Moyyaalee dabalatee ammoo mootummaan naannoo Somaalee aanaawwan 14 kana guutummaatti tiyyaa jechuun mana marichaatiin mirkaneeffate. Kana hordofee godina Booranaa bakkoota garagaraatti hiriirri guddaan gaggeeffamaa kan ture yoo ta'u mootummaan naannoo Oromiyaa hiriirtoota uggururraa kan hafe waa'ee saamicha lafa Oromiyaa callisuu irratti argama. Oduu biraatiin lagannaan hojii guyyaa har'aatiif karoorfame marii yeroo dheeraatiin booda jijjiiramuu waldaan ogeeyyii fayyaa Itoophiyaa beeksise.
daballi mindaa dabalatee gaaffilee adda addaa mootummaadhaaf kan dhiyeessan ogeeyyiin fayyaa Itoophiyaa mootummaan gaaffii isaanii tuffatee dhiisuu hordofe amma dura lagannaa hojii labsuun ni yaadatama. Haa ta'u malee marii yeroo dheeraa booda lagannaan sun ka'ee mootummaan gaaffii akka deebisu waadaa galus hagammaatti gaaffii ogeeyyii fayyaa tasuma hin deebifne. Kanaaf ammoo lagannaan hojii marsaa lammaffaa irratti karoorfamee ture. Amma immoo waldaan ogeeyyii fayyaa Itoophiyaa ibsa baasee lagannaan kun yeroo biraatti dabreera jedhe. Haaluma kanaan sosochiin ogeessota fayyaa Itoophiyaa ibsa eda baasee maxxanseen lagannaan ogeessota fayyaa Itoophiyaa guutuu biyyattiitti marsaa lammaffaadhaaf fulbana 15/2025 eegaluudhaaf karoorfame yeroo biraatti darbuu mirkaneesseera. Ibsa kanaan sosochiin ogeeyyii fayyaa Itoophiyaa kun sochiin keenya sirna fooyya'aa fi haaromsa hiika qabuuf gaaffii seera qabeessa ogeeyyii fayyaa Itoophiyaa kaasuun adda duree ta'uu ibsuu barbaannaa jedha. Akka ibsa sosochii ogeessota fayyaa Itoophiyaatti gaaffiiwwan ijoo qabxiilee 12 ta'uu ji'oota 5 dura sirnaan qaamolee dhimmi ilaallatuuf dhiyaachuu kaasuun gaaffiileen keenya waan ilaalamuu qabu tahamuus mootummaan Itoophiyaa callisuun isaa ji'a tokko oliif hojii akka dhaabnu nu dirqisiisee ture jedha sosochiin ogeeyyii fayyaa Itoophiyaa. Yeroo sanatti ogeeyyiin fayyaa Itoophiyaa hedduun sodaachifamaniiru, hidhamaniiru, akkasumas ammoo hojiirraa ari'amaa turaniiru jechuun taatee ji'oota dura mudatee yaadachiiseera. Sosochiin ogeeyyii fayyaa Itoophiyaa ibsa dabaaseen. Kun ta'us garuu boodarra marii jabaa mootummaa fi ogeeyyii fayyaa Itoophiyaa jidduutti godhameen hojiitti deebinee nus gaaffiin keenya 12 guutummaatti yoo hin ilaalamne tarkaanfii lagannaa hojii akka itti fufnu yeroo sun mootummaa beeksifnee turre jedha sosochiin ogeeyyii fayyaa Itoophiyaa. Kan nama gaddisiisu garuu ammallee mootummaan deebi'ii akka kennuuf nuti obsaan ji'a 2 ol eeynus garuu gaaffiin keenya osoo deebi'ii hin argatin ji'a 2 xumurreerraa jedha sosochiin ogeeyyii fayyaa Itoophiyaa waldaa ogeeyyii fayyaa Itoophiyaatiin hoogganamu. Gaaffiiwwan deebisuudhaaf yaaliin godhame jiraatullee hunda kan hin ammannee fi wanti ministeerri fayyaatiif bulchiinsi naannolee godhan gahaa akka hin taane ibsuu barbaannaa jedha. Dhimma kanarratti sosochiin ogeeyyii fayyaa Itoophiyaa kun miseensota isaa waliin marii bal'aa erga taasisee booda harki caalaa miseensota isaa tattaaffii jalqabaa kanaaf beekamtii akka kennan akkasumas ammoo waadaan mootummaan gale raawwatamuu fi dhiisuu isaa ilaaluudhaaf ammallee yeroo dabalataa kennuu irratti walii galaniiru jedha. Waldaan ogeeyyii fayyaa Itoophiyaa ibsa maxxanseen. Sosochiin ogeeyyii fayyaa Itoophiyaa ogeessota fayyaa walitti qabu lagannaa kana labse ibsa eda maxxanse keessatti marii bal'aa booda lagannaa hojii dhaabuu amma dura murteessinee turreef ji'oota 2 dabalataan akka dheeratu yookaan ji'a 2 dhufan osoo hojii hin lagatin akka obsaan mootummaa eegnu murteessineerraa jedha. Gaaffiiwwan 12 amma dura mootummaaf dhiyeessine ammallee guutummaatti deebii waan hin arganneef mootummaan akka deebii kennuuf nuti itti dhiheenyaan ni hordofna jedheera. Mootummaan gaaffiilee gaafanne kana amanamummaa gaariidhaan akka ilaalu itti gaafatamummaanis akka itti dhaga'amu yeroo dheeraa nuti laanneef kanas fayyadame gaaffii seera qabeessa ogeeyyii fayyaa Itoophiyaa akka deebisu ni dhaabnaa jedha sosochiin ogeeyyii fayyaa Itoophiyaa. Mootummaan gaaffii kana ji'a 2 keessatti hin deebisu taanaan ji'a 2 booda ammaas hojii lagachuutti ni ceenaa jedheera. Sosochiin ogeeyyii fayyaa Itoophiyaa ibsa dabaaseen. Sanbata dabre galgala akkuma gabaafnee turre Human Rights Watch ibsa bal'aa maxxansee tureen ogeeyyiin fayyaa Itoophiyaa wiixata har'aa lagannaa labsuudhaaf akka jiran ibsee ture. Human Rights Watch mootummaan Itoophiyaa gaaffii ogeeyyii fayyaa Itoophiyaa akka deebisu sanirra kan darbe ogeeyyii fayyaa doorsisu akka dhaabu gaafatee ture. Oduu biraatiin maaraatoonii Tookiyoo eda gaggeeffameen atileetonni Itoophiyaa sadeenuu fiigicha adda kutuun ba'an. Kunis haala qilleensaa hammaate hordofeetii jedhame. Kan nama ajaa'ibu atileetonni dhalootaan Itoophiyaa ta'anii fi biyya biraatiif fiigan 3 dorgommii ajaa'ibaa gaggeessanii kan milkaa'anis turaniiru. Haaluma kanaan dorgommii maaraatoonii Tookiyoo edaa sanaan seenaa biyyattii keessatti meedaaliyaa warqee jalqabaa kan argatte Taanzaaniyaa yoo ta'u injifataan edaatis atileet Alfoonsee Simbuu akka ta'e himameera. Atileet Alfoonseen erga biyyoonni ollaa 2 duubatti hafanii carraa injifachuu argate. Simbuun dorgommicha sa'aatii 2 daqiiqaa 9 fi sekondii 48 xumuruun tokkoffaa yoo ba'u lammiin Jarmanii Amaanaal Pheexroos ammoo sadarkaa lammaffaadhaa
Itiyoophiyaan xumureeram. Amaanal Phexros hiddi dhaloota isaa Eertiraa yoo ta'u guddinni isaa Itiyoophiyaa ture. Gama biraatiin atileet Eliyaas Ayoonii sadarkaa sadaffaadhaan fiigicha xumuruun seenaa hojjetan. Sadeen isaanii ammoo walumaan istaadiyeemii galan. Dorgommii sanaan guddoo kan eeggaman atileetonni Keeniyaa fi Itiyoophiyaa dabrees Yuugaandaa hafaniiru. Atileetota Itiyoophiyaa haalaan eeggaman keessaa tokko Dheeressaa Galataatiif Taaddasaa Taakkalaa turan. Garuu haga kiiloomeetira 30 olii fiiganii hundi isaanii hafan. Atileetiin Keeniyaa Vincent Ingetich jedhamus atileetota 88 dorgommicha irratti hirmaatan dursaa kan ture yoo ta'u 22ffaa ba'uun xumure. Fiigichi jalqabee kiiloomeetira 14 akka fiiganiin atileetonni hedduun isaanii fiigicha keessaa harca'uu jalqaban yookaan adda kutuuf dirqaman. Atileetiin Yuugaandaa akkuma atileetota Itiyoophiyaa haalaan eeggamaa ture Victor Kiplagat jedhamus fiigicha sana dursaa ture. Inumaa carraadhumaa injifannoo isaatu qaba jedhames eeggameera. Garuu atileetiin Yuugaandaa kunis hin dandeenye boodatti hafuuf dirqame. Atileetonni 34 yeroo walakkaa maaraatoonii xumuranii walakkaan isaaniif hafu sakandii 2 qofa wal caaluun wal morkachaa turan. Yeroo kiiloomeetira 30 gahu ammoo gara 19tu gara fuula duraatti hafe. Yeroo kana atileetonni injifannoodhaaf haalaan eeggaman tokko tokkoon keessaa ba'uu jalqaban yookaan fiigicha adda kutuu jalqaban. Atileetonni kun sababiin fiigicha adda kutaniif tokko qofa ture. Innis haala qilleensaa biyyattiin amma keessatti argamtudha. Haalli qilleensaa Jaappaan keessumaa kan Tookiyoo eda baay'ee hamaa ture. Qilleensi isaa digirii 80 takka yoo ta'u hammi hurkaa yookaan jiidhinsaa of keessaa qabu ammoo parsantii 71 ta'a. Haala akkasii keessatti fiiguun baay'ee ulfaataa akka ta'e ogeeyyiin himu. Walumaa gala atileetota fiigicha jalqaban 88 keessaa 22 fiigicha adda kutanii guutummaatti bahaniiru. Atileetonni Itiyoophiyaa kun maaraatooniidhaan sadarkaa kanatti fiigicha yoo adda kutan bal'inaan hin dhaga'aman. Hedduun isaanii yoo xiqqaate injifachuullee yoo baatan fiigicha xumuruu ni danda'u turan. Amma garuu atileetonni Itiyoophiyaa fiigicha xumuruu hin dandeenye. Fiigicha edaa sana kan adda taasisu inni biraa immoo lammiileen Itiyoophiyaa biyya biraatiif fiigan jiraachuu isaaniiti. Fakkeenyaaf namoonni 4 Itiyoophiyaa irraa ta'an biyya biraatiif fiigan kan milkaa'anis turan. Itiyoophiyaan Itiyoophiyaa morkachaa bultee akka jechuuti. Namoota eda fiigicha sanaan haga xumuraatti fiiganii milkaa'uutti dhiyaatan keessaa tokko Eebbaa Tulluu Caalaati. Oromiyaatti dhalatee kan guddate Eebbaan garuu amma Siwiidiniif fiigam. Fiigicha maaraatoonii galgala edaa gaggeeffame sanaan nama haalaan fiigaa ture keessaati. Akkasumas namoonni 3 biraa immoo Maaruu Tafarii, Gaashuu Ayyaleetii fi Haayimiroo Alamee yoo ta'an sadeenuu Itiyoophiyaadha. Dhalatanii kan guddatan jarri kunis naannoo Amaaraa yoo ta'u amma sadeenuu Israa'eliif fiigu. Eda jarri kunis fiiganii atileetota Itiyoophiyaatiin wal qabaa turan. Kan nama dhibu jara sadeen Israa'el kana keessaa 2 eda fiigichaan dursaa turan. Kanaanis Haayimiroo Alamee 4ffaadhaan yoo xumuru Gaashuu Ayyalee immoo 7ffaan xumure. Kun Israa'eliif abdii guddaadha. Israa'el guutummaatti fiigicha maaraatooniitiif lammiilee Itiyoophiyaa fudhattee qabdi. Inni dhumaa immoo Amaanal Phexros yoo ta'u hiddi dhaloota isaa akkuma gubbaarratti jenne Eertiraa ture. Garuu Itiyoophiyaatti maatii isaa faana baqachuun Itiyoophiyaa jiraachaa ture. Fiigicha kanaas muuxannoo Itiyoophiyaa irraa akka argate himameera. Namni kun amma Jarmaniif kan fiigu yoo ta'u eda 2ffaan xumure. Kanaanis Jarmaniinis nama dhiiga Itiyoophiyaa qabuun milkoofteetti jechuudha. Israa'el, Jarmanii fi Aayerlaand warra Itiyoophiyaanota fudhatanii Itiyoophiyaadhaan dorgoman keessaa tahaniiru. Lammiileen Itiyoophiyaa haala kanaan biyya biraatiif yoo fiigan kun kan jalqabaa miti. Eda garuu namoota hedduutu Itiyoophiyaa ta'anii Itiyoophiyaadhaan dorgomaa ture. Oduu teenyaa xumuraatiin mootummaan Itiyoophiyaa garee wa'ii hidhachiisee uummata Tigraayitti gidiraa dheeressaa jira jechuun TPLF himannaa dhiyeesse. Waggoota 2 wal dhabanii uummata Itiyoophiyaa miliyoona 1 kan fixan Wayyaaneef Biltsiginnaan ammas tibbana erga waraanni isaanii naannoo Allamaataatti wal ajjeesee booda TPLF eda ibsa baafteetti. Haaluma kanaan TPLF ibsa eda baafteen uummanni Tigraay nagaaf gatii guddaa kaffalaa jiraachuu kaasuun mootummaan Itiyoophiyaa kan Abiy Ahmediin hoogganamu garuu waliigaltee Piriitooriyaa cinaatti dhiiseera jechuun Wayyaaneen himatteetti. Wayyaaneen ibsa kanaan mootummaan federaalaa ajandaalee du'aatii fi gidiraa Tigraay dheeressan irratti bobba'uu kaasuun humna weerartuu Tigraay keessaa baasuu mannaa ammas garee wa'ii gurmeesseef hidhachiisaa jira jechuun TPLF mootummaa federaalaa himatteetti. Hundaa ol ammoo gantoota tokko tokko waliin ta'uun mootummaan federaalaa uummata Tigraay dhiiga dhangalaasuudhaafis
sochii taasisaa jira jetti TPLF. Kana malees mootummaan Itoophiyaa duula ololaa guddaa uummata Tigraay kan nagaaf gatii guddaa kaffalaa jiru irratti baneeraas jetti TPLF. Uummanni Tigraay fi paartiin isaa TPLF ammallee nagaaf kutannoo qabu kan jedhu TPLF. Kanarraa ka'uun qabsoo siyaasaa karaa nagaa qofaan garaagarummaa jiru hunda hiikuudhaaf hojjechaa turreerraas jetti TPLF. Nageenyi garuu fedhii gama tokko qofaan argamuu hin danda'u kan jettu wayyaaneen. Kanaaf ammoo nageenyi yoo barbaachise warri federaalaatis nagaaf kutannoo qaban agarsiisuu qabu jettetti TPLF. Uummanni keenya guutuun jechuun ergaa kan dabarse TPLF dandeettii tarsimoo Tigraay duula tokkummaa biyyaalessaa irratti dammaqinaa fi xiiqiidhaan hirmaachuun uummata keenya weerartoota jalaa bilisoomsuu, buqqaatota keenya nagaan gara qe'ee isaaniitti deebisuu fi lafa abbaa biyyummaa keenya bilisoomsuu irratti hirmaachuun ga'ee murteessaa akka taphatan shakkii hin qabnu jedheera. Ibsa edaa TPLF irraa kan mul'atu ammallee waraanaaf uummata kakaasu fakkaata. Akkuma beekamu naannoon Tigraay erga bara 2022 waraanni dhaabbatee ammallee waraana biraa keessatti deebi'uun waan hafuu miti jedhu xiinxaltoonni. Tibbana immoo naannoo Allamaataatti wal waraansa TPLF fi raayyaa ittisa biyyaa jidduu tureen namoota nagaa 4 dabalatee namoonni 11 ol du'aniiru.